nuti shamarran kaayyoo manaa baaneef sirriitti beekuu qabna. Yoo kaayyoo manaa baaneef hin beekne ta'ee biyyuma arabaatitti umurii keenya lakkoofna. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Asumarraan illee warroonni mana walee dhuftanii yeroo hunda jajjabeessitan ulfaadhaa galatoomaa jecha warroonni mana waleetiif immoo haarawaa taatan laayik gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan ol seenaa isiniin jenna. Egaa ka viidiyoo asirratti yeroodhaan darbuu isin fayyaduu danda'a waan ta'eef dhaggeeffadhaa. Keessattuu shamarran gola ormaa keessa jirtan, shamarran mana madaamii keessa jirtan jechuudha. Wanta isin fayyaduu fi wanta isin hin fayyadne adda baastanii beekuu qabdu. Maalummaa maatii keessanirraa adda baatanii gola ormaa keessa kophaa keessan hojjettanis sirriitti hubachuu qabdu. Gaafan asii biyya kootti galee maalan ta'a jettanis yaaduu qabdu. Wantuma isinitti bareedee fi wantuma isinitti fakkaatu wantuma isinitti bareedee fi wantuma isinitti fakkaate hundumaa gochuu hin qabdan. Sababbiin isaallee kaayyoo manaa baatanii fi mul'ata keessan beekuu qabdu. Ani maaliifan gola ormaa keessa deemee hojjedhaa? Ani maaliifan gola ormaatti hojjedhaa? Ani maaliif haati ormaa na ajajjii? Ani maaliifan xuraawaa gandaa dhiqaa? Ani eenyudha? Sababbiin ani maatii koo irraa fagaadhe maaliif jettanii hubattanii beekuu qabdu. Yoo kana hubattanii adda hin baafanne gola ormaa keessatti dalagdanii baatiin maallaqa argattanii bakkuma barbaaddanitti yoo ergitan bu'aa tokko hin qabu. Asumarraan ammallee irra deebi'ee wanni isiniin jedhu viidiyoo kana sheer gochuudhaan wal biraan ga'a isin fayyaduu danda'a. Namni tokko gaafa biyyaa ba'u, gaafa manaa ba'u, namni kaayyoo hin qabne hin jiru. Namni maatiin isaa itti dadhabee kun sangaa itti gurguree, kun lafa itti gurguree, kun itti liqeeffatee biyyaa baase odoo biyyaa hin baasin hafe hin jiru. Maatiin maallaqa dallaala kaffalee biyya ormaa si ergusan mana meeqa seenee sitti liqeeffachuuf sangaa ija keessa laalu sitti gurgura. Qotiyyoo qambara keechaa baasee lafa ija keessa laalee sassatu sitti gurguree biyya ormaatti si erga. Garuu ati gaafa as geeche, gaafa waayifa madaamii argatte, gaafa bilbila tachii qabatte, kaayyoo keessan gaafa dagatte ati har'allee goluma ormaa dhiqaa baata jechuudha. Baay'een keenya gaafa as geenye bilbila tachii qabannu bilbila qabanne waan wayii nutti fakkaata. Namoota manatti haasa'an hundumatti haasofna. Namootuma rakkatne nuun jedhan hundaaf rakkanna. Namoota fayyaa qaban gargaaruuf xaarra. Namoota fayyaa qabaatanii viidiyoo garagaraa biyyarra taa'anii hojjetan kennaa addaa binna jennee kennaa addaa binnee erginaaf. Namootuma hojjechuu danda'an, namoota of jijjiiruu danda'an maallaqa jara buufne namoota sanis burjaajechinee jaanjessina. Maallaqni nama burjaajessa, maallaqni nama jaanjessa yoo karoorri hin jiraanne. Yoo maal ta'e yoo karoorri hin jiraanne. Eechaan dhufe eechaan ga'a. Maallaqan argadhe maaliinan godha? Akkamiinan adeema? Akkamittan deema? Jennee yoo addan baafanne maallaqa arganne san manazzarree akka barbaanne yoo goone sammuun kun burjaaja'aa deema. Sammuun kun cufamaa deema. Yoo maal ta'e yoo maallaqa argatee karoora dhabe. Isiniif galee dhiifama idimeen teechee kan umuriin taa'ee nun eegu. Nu as geenye maallaqa waggaa lama karoora malee baasnee finne. Karoora tokko hin baasne maallaqa arganne ergine. Maallaqni amata tokko omaarran oolle. Maalirra akka oolchine hin argine. Garuu waggaa lammaffaa jalqabne. Beekaa karoora malee deemu jechuun. Waggaa lammaffaa kana jalqabne garuu waggaan darbe sun yaaduma dabarsine malee faayidaa tokko hin argine. Waggaa lama sin dhuma ka'a.
Amma soggaa lamaan kana mul'ata keenya yoon beekne, karoora keenya yoon beekne, akkamitti adeemnu yoon beekne, maaliif akka biyya ormaa dhufne yoon beekne, amma soggaa lama finne. Waggaa lamaan keenya finne irraa, kontiraata finne irraa galuuf qophoofna gara biyyaa. Galuuf qophoofna erga kontiraata keenya finne yookaan tiikeettii darso marsii muranna. Yookaan biyya ormaa biyya biraa yoo Saudiidha kan galu ta'e Dubaayin deema jecha, yoo Dubaayii kan galtu ta'e Kuwaitiin deema jecha, yoo Kuwaitii kan galtu ta'e Saudiin deema jecha, yoo Saudii kan galtu ta'e Kwaatiran deema jecha, yoo Kwaatirii kan galtu ta'e Peeruutiif Joordaal biyya gadaantii yoo carraan kun dide achi faa kan deemantu jira. Ijoollee Kuwaitii galanii maallaqa dhabanii carraa Kuwaitii san deebi'anii argachuu dadhabanii Joordaan deemantu jira. Maaf ta'a kun? Gaafa biyya geeche nan deebi'aa tokko nama keessa jira. Maaliif amma soon deebi'e maallaqa nan argadha jetta. Maallaqa waggaa tokko dura hojjette karoora malee badee kan waggaa tokko tanaa ammallee kaan uffataan kaan goone finne kan harkatti taafte xiqqishuudha ishis qabannee galle ishis bittinneechinee finne ammas deebinee hojjenna jenna. Karoorri keenya maalidha? Biyya ormaa dhufnee hojjechuudha. Kana jechuun mul'ata malee adeemudha. Ammallee gaafa as geenye waggaa lamaan dabarsine faayidaa malee duubni keenya duwwaa akka jiru hin ilaallu. Maal ilaallu? Kan ganaa ammallee maallaqa arganne bittinneechuudha kan nuuf jiru. Ijoolleen teenya baay'een haala kanaan karoora malee adeemanii nama itti fakkaatetti maallaqa isaanii erganii gaafa maallaqa kana dhaban odoo isaan hin argin oduma akkanatti waggaa lamaan galaa deebi'aa yookaan alattuu ba'anii waanuma isaanitti fakkaate uffatuma isaanitti bareedee bitatanii bututtuu baatii lama hin uffanne baatii lama yoo uffatanii deddeebi'ee miicame bifa jijjiirratutti maallaqa fixanii shaanxaa 3 shaanxaa 4 ijoollee bututtuu baarmeelii 3 baarmeelii 5 biyyatti galchutu jira. Itoophiyaan uffatan qabdu moo suuqiin qabdu? Itoophiyaa keessa uffata bitachuu hin danda'anii? Itoophiyaa keessa uffanni hin jiru? Nu maal barbaada dhufne maal barbaada biyyaa dhufne uffata daarree uffata dhabneeti? Waan fedhes haa ta'u namni biyya ofii keessatti qullaa deemu hin jiru jechuudha. Uffatee qaama ofii uffatee kan deemu malee. Asii uffata baarmeelitti gadi haccannee kaargoodhaaf 200 kuma 200 chimbiri miti kuma 200 kuma 100 kuma 80 kaffallee bututtuu kaargoo keessaa baasna. Bu'aan keenya maali? Bututtuu asii galchuu, bututtuutti kaargoodhaaf kaffaluu, akkasumallee immoo harka duwwaatti hafuu, gaafa galle aga ji'a 2 mul'achuu, gaafa ji'a 3 immoo dhokachuu, biyya ormaatti deebi'uu yaadudha. Kuni odoo nun mudatiin jireenyi akkanaa yoo odoo nun mudatiin har'a nama ta'uuf yaadu qabna. Akkamitti nama taana? Akkamitti karoora baafanna? Akkamitti adeemna? Haala kamiin? Yoo maal taane nama ta'uu dandeenya? Yoo maal taane nama mul'ataa ta'uu dandeenya? Yoo akkamitti hojjenne nama kaayyoo ta'uu dandeenya? Ani eenyu? Ani si intala sanii ebeluutii gadi? Intalli ollaa keenyaa takka gamoo yoo ijaarsiste ani garuu harka duwwaan jira. Asii yoon gale ishiin akkasitti hojjette gaafa jedhan ani garuu gaafan harka duwwaa jiru kana akkamittan gala jedhanii yaadu nama barbaachisa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa daqiiqaan isaan dheerataa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Chaanaaliin kun chaanaalii kaayyoo shamarran biyya Arabaati. Maafan biyyaa ba'e kan jedhudha. Like gochuun subscribe gochuun nu jabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. Yoo isin nu jabeessitan nus jabaachuu dandeenya. Shamarran akka kootii jechuudha. Shamarran gola ormaa keessa jirtan tooftaalee maallaqa keessan ittiin qabachuu yoo barbaaddan mana kana subscribe godhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti turaa jechaa turtii gaarii like godhaa walitti deebina viidiyoo kana biraatiin jechuudha.